Isee bira An darba ture. Garuu fayyuudhaan miti ni baraadha jeen. goroo. Ila Yerusaalem ani Maallaqaaf waan si gaafadhe waan fayyuu silaayyuu bar namni kan fayyuu kan Yesuus hin bira dhaqe niyyuu silaayyuu fayyuu fi bar an waan fayyuu sin gaafan Yesuus anatti amantan malee sin fayyisu jedhee beekaadha gaaffiin ko. Yesuus Kiristoos bakka dhukkubaarratti fakkeenyaaf yeroo inni jedhetti si deebisaan jira. Garuu kan biraan immoo kan amanee fi kan cuuphamee fayya jedhuun jedhee dubbateera. Yesuus Kiristoos namni natti amanu jireenya bara baraa qaba jedhee dubbateera. Wangeela Maatiyyoos irratti Yohaannis Yesuus nama fayyisaa ture. Ila Yerusaalem Yesuus nama fayyisaa ture. Anamma si deebisee jira walumaa galatti deebiin si deebi'ee jira gaaffii kiyyatti fufa. Si deebisee jiraan yoo itti amantee milikkiti amma fakkeenyaaf kun yoo itti amantee milikkinni kun ni taa'eeyyee nama amaneef fakkeenyaaf Alaazaar otoo Yesuus fakkeenyaaf itti amaneeraan jaallataa sii galee Yesuus Kiristoosiin jechuudha. Sababii kanaa du'aa ka'e. Amma fakkeenyaaf amma namni yeroo baay'ee waan isin sirraa haasofne kun hin dhaggeeffadhan hin argas. Sii galee du'aa kaasaa kaasana godhaa kana godhaa jettan. Kanaaf iyyuu kan isatti amane waan an sin gaafanii haasawaa jirta. Otoo waan gaaffii kiyyarratti deebisee jira yoo Yesuus Kiristoositti kan amantu yoo taate fakkeenyaaf amma amantiin hin fayya jettee yoo dhufte afurri hamaa ni baay'eenis jedhee bara. Yesuus namaan natti amantan malee sin fayyisu jedhee beekaadha gaaffiin ko. Fedha gaafataa ture Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafarra deddeebi'aa turetti fedha maal gaafatu iyyuu barbaachisu bar inni fayyuu dhaqe silaayyuu hin fayyuu barbaaddaan kun fayyuu barbaaddaan maal rakkoo qabaree silaayyuu namichi iyyuu fayyuu dhaqe an sana osoo hin taane natti amantu malee sin fayyisu jedheeraadha gaaffiin ko. Amantii bar Yesuus Kiristoos amantii ilaalaa ture bar amantii isaanii ilaalaa ture bar akka inni waa gochuu danda'u itti amanaa turanii bar. Lakki akkasii gaaffiin ko natti amanuu natti amantu malee sin fayyisu jedheera moon jenna maal Yerusaalem kun bar eeyyee lakki jettee waan adeemsu hundeessuun natti amantu malee sin fayyisu nama tokko hin jenna. Akka fedha keetti sin deebisu itti amananii jennaan iyyuu fakkeenyaaf amma isaan iyyuu fayyuus harkaa barbaadanii itti akka inni fayyisuus amananiiti kan isaan gara isaa dhaqan. Atis Yesuus Kiristoos karaa isaatiin ni fayyisa jettee yoo dhufte hafuura hamaa soo qabaatte dhibee yoo qabaates hin fayyitaan sun jee otoo namaniin garuu hin fayyitu. Ani waan Yesuus irraa si gaafataa jira. Yesuus nama tokkoon natti amantu malee sin fayyisu jedheeraadha. Waa'ee Yesuus hin gaafate toon taane ati Yesuusitti amantee jirtaa milikkitoonni kun si biratti hin ta'uu jettee nama amanee dhufee. Ati waa'ee Yesuus hojjennee hojjettaa? Waa'ee Yesuus hin hojjenne waa'ee Yesuus hin dubbanne dubbattaa? Noo asitti muu jiraa bar lamman illee. Okay, akkuma Yesuus fayyisetti fayyiftaami atis? Aangoon fakkeenyaaf aangoon Yesuus Kiristoosiif kenname maali? Aangoo waaqummaa fakkeenyaaf inni waaqummaa qaba bara. Akka Yesuus Kiristoos jechuun maal jechuudha? Waan fedhayyuu haa qabaatu. Ansan irraa rakkoon qabu. Anamma Yesuus Kiristoos nama tokkoon illee dhukkubni natti amantu malee sin fayyisu jedhee beekaadha gaaffiin kun. Itti amananii jennaan iyyuu gara isaa dhaqaniin jedhe. An akkas hin jenne isa isaan dhaqan sin gaafanne inni anatti amantan malee nama tokko sin hin fayyisu jedheeraa si gaafate. Amantii isaanii argeera fakkeenyaaf dubartittii Samaariyaa sanaatiin maal jedheen? Inni kan biroo amantii dubartii kana raawwadhee maarkeetti agarre jedheen. Yaa obboleessa kiyya eenyumtiyyuu Yesuus Kiristoos waa gochuu akka danda'u dursatti amananii kaanii dhaqan inni immoo koomiti keessa garaa namaa beeka waan ta'eef. Keessa garaa namaa beekuu miti nama isa tuqeenuu eenyutu na tuqe jechaa ture Yesuus. Yesuus nama isa tuqeyyuu abbaa isaa wallaalee eenyutu na tuqe jechaa ture. Maal fayyinni akka keessaa ba'e isaaniin barsiisuuf isaanitti muuf Yesuus Kiristoos macaafa Isaayyaas keessatti iyyuu barsiisaa akka ta'e gorsaa akka ta'e dinqii abbaa bara baraa waaqayyo jabaa akka ta'e macaafni qulqulluun lafa kaaya. Barsiisuuf akka ta'e jechuudha. Yesuus gaafa dubartittiin dudduuba isaatiin gaafa isin itti buutu eenyutu na tuqe hin jenne inni? Isaanitti himuufi akka humni keessaa ba'e isaanitti himuufi barsiisuufi barsiisaa akka ta'e. Yesuus akkamitti keessa namaa inni beeku? Wayika inni keessa namaa beeku akkamitti gaafa dubartittiin uffata isaatti dudduubaan buutu eenyutu na tuqe jedhee maaliif gaafate? Isaaniin barsiisuu fi Yesuus Kiristoos biyya lafaarra kan dhufeef iyyuu barsiisuu fi gara jireenyaatti fiduu akka ta'e macaafni qulqulluun lafa kaayaa. Gara meeqatti raawwadheera yoo si deebi'e. Nama tuqe beeku. Si deebi'e si deebi'u baates. Lakki naan deebine walla. Naan deebine bara. Lakki naan deebine. Inni makeeti. Raawwadhe darbee nama gaafate yoo dhiiste immoo ni Koi ayyee into muradha kana dhiis rakkoon qabu akka ati jette garuu Yesuus hin jenne waa'ee Yesuus hin faallaa dubbatte lammaffaa afaan haaraa dubbatuu jedhu afaan haaraan dubbattaat. Waa amma asitti machuun dhufe miti maalas irraa qaba dubbadhee dubbachuu baadde. Warri anatti amanan afaan haaraallee dubbatuu jedhe ati afaan haaraan dubbatta. Maali sitti machuun dhufe miti kaasitti maal godhe sitti mada sitti miti amanaa tokko yaa obboleessi kiyya kun gaafa eenyu wanti hundumtuu yeroo qabaa jedha macaafni qulqulluun yaa obboleessu wanti hundumtuu yeroo qabaa jedha
Maal taate akkati bukeessitu si baana iddoo kana taa'ee bukeessa waan kan of ta'e Okay. xiqqoo ishee. Okay, kanaafuu Gaaffii amma fudhattee afaan haaraadha haasa'uu dandeessa yoo ta'e haasa'ii nu barsiisa. Amanuu kee maal barraa akka akka tamante si barraa. maal akka fakkeenyaaf afaan haaraa dubbachuun Waan amanuu fi namanuu dhiisuu nama gaafatamoo? eeyyeen Yesuus akka jedhe warri anatti amanan afaan haaraadhaan dubbatuu jedhe. No, inni kun amanuu dhiisuu gaafataa hin jedhe malee. Afaan haaraa hin amanteetta yoo taate afaan haaraa dubbachuu dandeessa. Yoo afaan haaraa Mee dubbachuu ani hin dandeenye immoo immoo ati namanne jedhe. afaan haaraas haa ta'u wanta barbaade illee haa ta'u wanti hundumtuu yeroo qabaa jedha macaafni qulqulluun ati jettee fan ani immoo jedhamoo maaliin inni kiristaanonni Amanuu akka kee isaan baruu barbaanne bara. Dhugumatti amanuu kee baruu. olola akka isaan ololuuf hin qabne maal si biratti amanee amanuu baadhee maal laa goota maal natti hir'istamoo maal naaf dabaltameesti Bakka amana hin jedhin akkas taanaan. ishoo bagatee rakkoo qabu. Amma Okay, kan kee una kan amansiisa sadaffaa. rakkoo qabu. Kan sadaffaa. Bofa yoo qabanis yookaan waan nama ajjeesu yoo dhugan isaan hin miidhuu jedha. Ati bofa harkaan ni qabdaa? Meemmee bofa yoo harkaan qaban kan jedhus jira. Fakkeenyaaf amma Maarqos qabee jira. Qabee jira Maarqos fakkeenyaaf boqonnaa amma. 10 lakkoofsa 18 ban. Jechuun fakkeenyaaf amma qabee macaafa qulqulluu keessatti qabanii jiranii fakkeenyaaf amma yookiin harka isaa ciniinee jira homaan goone otoo amma du'a jedhanii Lakkaan akkas hin eeganiiti jenne si gaafataa jiraan. Baltaate Yerusaalem. Soojin haasaa jiraan. maaf hin qabaan jedheen bofa. Ati hin qabduu? Jechuun fakkeenyaaf amma beekee ni jaalatanii dhaqanii bofa harkaan qabu yookiin immoo qoricha dhuganii ni Akkaati Lakki qabaatu bofa kan beekaniitu malakki jedhu bofa yoo qaban yookaanis waan nama ajjeesu yoo dhugan summii isaan hin miidhuu jedha. akka kamitti jedha macaafni qulqulluun akka jedhu qaba fakkeenyaaf tammi kuni xalaata kiyya yoo taate akkuma nageessanii fi foonni qorichatti godhanii kennanii san akkasuma yoo inni kotoo hin beekin namni tokko waan kan namaa kenne numaa naman godhu nama amanee jiruudhaaf sii galee garuu isa ofii godhaqee dhugu no isa kam Eessaa dubbiste ati isaa yoo xalaanni namaa kenne yoo nama bar macaafni kan jedhu la milikkitoota nama Yesuusitti amanee dubbata. Maal jedha Yesuus? Warri anatti amanan biratti milikkitoonni kun hin argamu. Warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamoota hin baasu. Afaanota haaraadhaanis hin dubbatu. Bofa yoo qabanis yookiin waan nama ajjeesu yoo dhugan isaan hin miidhu jedha. Macaafa jedha bara. Ati immoo isa otoo ati fakkeenyaaf amma milikkitoota nama taa jiru kana milikkitoota Yesuus Kiristoos jedhee kana dhabdee taatam gara mana amantaa kiristaanaa. Lakki kunoo an sumaa wajjin haasa'u sirraa barbaada mallattoo kana. Manni amantaa kiristaanaa yookiis immoo kiristaanonni tiiktookii miti manni isaanii. Bakka isaan itti dinqii kana godhan bakka itti dinqiin kun biratti argamu tiiktookii miti. Eessare? Mana amantaa. Mana amantaatti godha asitti godha achitti godha hin jenne bari Yesuus. Mana amantaa Yesuus jechuun bakka kamitti haa ta'u bakka walitti qabamanii jiran amantoonni yookiis immoo bakka itti Yesuus yoo mana amantaa kadhannaa jaaree beekaa churchii? yaa mana amantaa keessa ol seenee barsiisaa ture Yesuus Kiristoos. Lakki Yesuus mana amantaa jaaree beekaa siin jedhe inni ofii isaatiif. Yaa macaafa qulqulluu keessatti fakkeenyaaf waggaa amma kana waggaa 43 kan itti dadhabame kana fakkeenyaaf amma kan ijaarame ani garuu guyyaa 3 gidduutti diigee ijaaraa jedheera isa kanas rakkoon qabu. Lakki sun fakkeenya biraatiif dubbatameeti waan sana dhiisiiti inni ijaarrelle ijaareeraa siin jedhan. Haa ta'u fakkeenya ta'ullee haa baatu inni kun kana waa'ee ijaaruu isaa ta'uu hin taane ani iyyuu mana qulqullummaa Kiristoos. Ani mataan kiyya. Yaa. Atumtuu mana taateere? Ani mana qulqullummaa Kiristoos eeyyee. Ilaha illallah. Ish rakkoon qabu ajandaan jijjiiruuti amma gamana kan jedhu. Mana koo mana nagadaa godhatanii yeroo jedhee dubbatetti waa'ee dhaqna namummaa keenyaa kana dubbata maaliif nuti kan Kiristoos bu'aa Kiristoos nuti. Siigalee kanaaf yoo jireenya keenya kana yoo barbaade gochuu hin dandeenyu manni qulqullummaa. Gamanatti as deebina. Ati bofa harkaan hin qabdaa? Baqa dhiissan rakkoon qabu. Maal godhin harkaan qabaan jedhi fakkeenyaaf harkaan qabaayii umaasin hin godhuu jedhaati na qoraa jedheera moo maaliif godhin harkaan qabaan jee amma bofa. Summii dhugdaa? Summii dhugdaa? Maaliif hin dhuga summii? Okay. Kanaafuu amaneera hin jedhin kaa. Yeroo hafuura qulqulluudhaan abdii yeroo hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffamee seexanaan qorametti waan seexanni sun jettee godheera moo Yesuus Kiristoos baratammaa akka kootti anaaf hafuurri akkasii kun si keessa akka jiru seexana jedhetti ilaalaan yeroo kanatti na jajjuwaatti. Hafuurri na keessa jiru moo? Innaatee eeyyee akkas jedhee fudhadhaan. Akkas taanaan ikkoo ati hafuurri macaafa kana dubbatellee seexanachaa jirta kaa? Yeroo fakkeenyaaf amma seexanatu maal jettiin gooftaa Yesuus Kiristoos namni akka qoramu namni lafarra jiru kun seexanaan akka qoramu barsiisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo seexanaan yookiin immoo fiixee mana qulqullummaa sanarra yeroo geessitee wanta hundumaa akkas godhi sana godhi yeroo jette sana inni godheera moo fakkeenyaaf ati akkatti si ilaala ani akkatti si ilaalaa
Okay, akkuma seexana sana nalaalta jechuudha. Ta namni akkana godhe jedhu gocha seexanaa raawwachuu kooti gaafa keenyaaf totamma abidda bofa qabii marzii dhugii yoo akkana naan jette anamma seexanatu si keessa taa'ee akkana na godhaa jira jedheetiin na qoraa jira jedheetiin ofirraa siifadha maqaa Yesuusiin. Isa dhugaa? Waan gaarii. Akkas taanaan nama macaafa kana barreessallee ofirraa ifachuu qabda seexanata akkan isa gooyise jette. Maaliif jennaani kan jedhu macaafni warra namni amanee fi namni cuuphame in fayya namni hin amanne garuu ittiin faradama jedhee warri anatti amanan biratti milikkitoonni kun in argamu. Warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamaa in baasu afaanota haaraadhaanis hin dubbatu bofa yoo qabanis yookiin waan nama ajjeesu yoo dhugan isaan hin miidhu. Harka isaanii warra dhukkubsatanirra yoo kaa'an isaanis yeroo fayyuu jedhe. Kanaafuu ati kan ifachuu qabdu yeroo takka kanatti ifachuu qabdu macaafa kana malee anaa miti. Egaa waan sitti himaa iddoo ammaa kanatti akka kee kanatti amma fakkeenyaaf hatamma kun eeyyee yoon siin jee aqii bofa qabii aqii marzii dhugii aqii mallee du'aa kunuma akkuma hin gadda asirratti nama of keessaa afuufu kana ani kiristaana jedhee yoo agartan du'aa fa'aa wanta reetti saree ollaatti kanatti fiddan. Kanaaf iyyuu fakkeenyaaf yoo akkas ta'e yoo jedhe malee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yookiis macaafa qulqulluu keetti barreeffamee jiru godhaa nuun hin jedhe milikkitoonni akkasii biratti argamu je ati garuu kana godhi jetta kanaafuu kan akkana godhi jettee waan maatti nama ergitu hafuura seexanaati jeetiin ofirraa ifadhaasi jedhee alliqee raawwadhee jira. Amantii qabduuf malee utuu amantii qabaattee amma keenya utuu amantii qabaattee kan dhugumatti amantii qabdu taate wallaahi ani aga kan marzii antootaa dhugdiyyuu sin eegu kilooriksii ma dhugisiin jedha malee aga dhattee ganaa kan antootaa bitattu iyyuu akka takkas naan jettu na wallaalee kanaan dura baratoon tiitaayii kanatti akkan hin beekin gaaftee abbaan ta'uu amma dhaqii kilooriksii dhugi naan jedhee bar. Okay, kanaafuu ati amma hin amanne jechuudha argitee ati Yesuusitti hin amanne jechuudha. Amanee jira. Ana amanee jira. Ana amanee jiraate rakkoon qabu. Milikkitoota kanneen keessaa tokkitti hima nu garsiisi ayyeesh. Milikkita tokko nu garsiisi. Yesuus Kiristoos bargaafa milikkita nu garsiisaan jedhan namoota dhukkubsataa fayyisee, namoota biddeena baay'isee, akkasumallee jaamaa banee, du'aa kaasee, lamxii fayyisee, dubartii diinarraa dhaabachuu dhiigarraa dhaabee itti agarsiise gaafa isaan fakkeenya.